Har'a magaalaa Adaamaa keessa hordoftoota koo bashannansiisuun qaba jedheen murteessee manaa bahee jechuudha. Kanaaf magaalaa Adaamaa keessa kanan isin daawwachiisu ta'a. San dura garuu iddoon amma suura irratti daawwachaa jirtan kun magaalaa Adaamaa keessa eessadha? Ni beektu? Hin beektan yoo ta'e guyyaa har'aa kanan isin daawwachiisuu fi iddoo kana geessee kanan isin bashannansiisu ta'a. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabskiraayib gochuu, viidiyoo kana laayik gochuudhaan bashannana keessan ana waliin itti fufuu ni dandeessu. Egaan magaalaan Adaamaa akkuma hundi keenya beeknu keessumaa yeroo gannaa jireenyaaf baay'ee mijattuu, magaalaa baay'ee bareeddudha. Bara kanammoo hojiiwwan baay'een magaalattii bareechan hojjetamanii jiru. Magaalattiinis baay'ee jijjiiramteerti. Kanneen kana dura beeknu bakka baay'een isaa jijjiiramee jira. Egaan sagantaawwan kan kanafaas kanan isin daawwachiisu ta'a. Kan amma ilaalaa jirtan kana magaalaa Adaamaa keessa kan waliin bashannannu ta'a jechuudha guyyaa har'aa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Isinis iddoowwan beektan komentii irratti naaf barreessaa. Anis immoo magaalaa Adaamaa keessa bakkawwan tokko tokko kanan isin yaadachiisuu fi kanan isin quba qabsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf amma waliin imala keenya haa eegallu jechuudha. Magaalaa Adaamaa keessa waliin imala keenya haa eegallu. Egaa amma naannoon nu itti argamnu ka'umsi keenya kolleejjii jedhamuudhaan kan beekamu naannoo Adaamaa Yuunivarsiitiiti jechuudha. Amma kan jirru imala keenya achi jalqabnaa jechuudha. Jalqabnee jirra. Naannoon kuni Adaamaa Yuunivarsiitii yookaan immoo kolleejjii jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha. Naannoo sanadha. Hanga dhumaatti ana waliin yoo imaltan iddoowwan babbareedaa itti bashannanuu dandeessan, akkasuma iddoo haara galfii maatii keessan waliin, hiriyoota keessan waliin, ijoollee keessan waliin yeroo boqonnaa keessanitti bashannanuu dandeessan magaalaa Adaamaa keessaa eessatti bashannannu, eessatti haara galfannu yeroo boqonnaa keenyaa warra jettanii fi kanaan isin agarsiisu ta'a. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaa. Egaa amma kan argamnu naannoo Adaamaa Yuunivarsiitii balbala guddicharra, Adaamaa Yuunivarsiitii balbala guddicharra naannoo Sky City Hotel yookaan immoo gara kondominiyeemii naanna'uuf jirraa jechuudha. Kunoo naannoofnee jirra. Daandiin kuni balbala Adaamaa Yuunivarsiitii guddicharraa gara kondominiyeemii kan geessudha jechuudha. Amma kan irratti argamnu amma imala keenya handhuura magaalaatti taasisaa jirra jechuudha. Magaalaa Adaamaa gara handhuuratti imalaa jirra. Naannoon kuni balbala mooraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaarraa gara kondominiyeemii yeroo deemnu kan argannu. Iddoo kana giddugala dargaggootaa, bakka itti dargaggoonni yeroo baay'ee bashannanan, ispoortiiwwan garaagaraa kubbaa taphachuudhaan dabarsan jechuudha. Iddoo nama ilaalaa yookaan mooraa nama ilaalaa bira darbaa jirru kuni jechuudha. Amma naannoo Carqaa Carqii jedhamuudhaan beekamu geenye jirra. Carqaa Carqii safarri yookaan immoo iddoon Carqaa Carqii jedhamuudhaan beekamu naannoo kana jechuudha. Adaamaa Yuunivarsiitii irraa gadi siqee ammas imala keenya itti fufnee jirra. Nu waliin turaa hanga dhumaatti Adaamaa waliin haa daawwannu.
Egaan hordoftoota keenya mooraan amma ilaalaa jirru kuni dallaan kuni dallaa warshaa huccuu Adaamaati jechuudha. Carqaa carqii safara jedhamu sana jechuudha. Namoonni beektan ni beektu, kanneen hin beekne naannoon kuni Adaamaa Yuunivarsiitii irraa kallattiin balbala guddaarraa gara magaalaatti yeroo baanu kan argamudha jechuudha. Annaa kondominiyeemii geenyee jirra amma. Kondominiyeemii jedhamuudhaan kan beekamu kallattii magaalaa Adaamaarraa kallattiin gara Adaamaa Yuunivarsiitii yeroo deemnu kondominiyeemii bakka jedhamu jirra jechuudha amma. Ammaan tan ammoo kondominiyeemii irraa gara Duwwaa 4 naanna'uuf jirra jechuudha. 04 jedhamuudhaan kan beekamu yookaan Duwwaa 4 naanna'uuf jirra. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan iddoowwan baay'ee isaanii kanan isin yaadachiisaa magaalaa Adaamaa keessa isin bashannansiisu ta'a. Ana waliin tura. Amma naannoo Duwwaa 4 geenyee jirra. Egaa baay'een keenya naannoo Duwwaa 4 kana waggaa 2-3 dura kan beeknu gandi Duwwaa 4 yookaan dhaddacha Araaraa iddoo kana ture jechuudha. Kallattii kanaanii fuuldura keenya baankii daldalaa kan Duwwaa 4tti argamu. Gamoo baankii daldalaati jechuudha. Kan amma ilaalaa jirtanii gamanarra immoo gamoon ijaaramaa jiru bakka gandi Duwwaa 4 jedhamuudhaan beekamu ture yookaan immoo gandi dhaddacha Araaraa jechuudha. Inni amma kun gamootu ijaaramaa jira jechuudha. Gandis ijaarsiwwan bakka sana turanis hin jiranii jechuudha. Adaamaan akka kanatti bifa ishee jijjiirachaa jirti. Amma kallattiidhaan Duwwaa 4 irraa gara Hayilamaaraam yookaan immoo hospitaala Adaamaa kolleejjii meedikaala hospitaala Adaamaatti gadi naannofnee jirra jechuudha. Imalli keenya gara handhuura magaalaa Adaamaatti taasisaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Egaan magaalaa Adaamaa waliin haa daawwannu, magaalaa Adaamaa keessa waliin haa bashannannu isiniin jedha. Guyyaa har'aa viiloogii yookaan imala Adaamaa keessa waliin taasisaa jirruun baay'ee akka bohaaraa jirtan, iddoowwan baay'ees akka yaadachaa jirtan, itti bohaaraa akka jirtan abdiin qaba. Adaamaa keessa tuura haa goonu waliin. Egaan amma immoo kan ilaalaa turtanii warshaa daabboo Shawaa jedhamuudhaan beekamu yookaan immoo Shawaa daabboo. Gamoon kunis gamoo Shawaa daabboo hospitaala Adaamaa fuulduratti kan argamu sanadha jechuudha. Amma immoo gamoo Harraambii bira geenyee jirra. Naannoo kana mandara Harraambii jechuu hin dandeenya. Gamoon itti aanee jiru kunis kan Harraambiiti. Harraambii biizines guruppii jechuudha. Gamoo haaraan amma hin xumuramin kuni iddoo biiroon barnoota godina Shawaa Bahaa ture jechuudha. Iddoon kuni namoonni baay'een keenya kana dura kan beeknu iddoo kana akka sanatti jechuudha. Biiroo barnoota godina Shawaa Bahaatu ture. Imalli keenya akkuma itti fufeetti jira. Na waliin tura hanga dhumaatti. Amma immoo bakki itti argamnu naannoo mana kiristaanaa Qulqulleettii Maariyaamii Adaamaa. Mooraa magariisni isin ilaalaa jirtan kuni mooraa mana kiristaanaa Qulqulleettii Maariyaamii magaalaa Adaamaatti. Egaa amma kallattiin gara humna ibsaatti naanna'uuf jirra jechuudha. Daandiin Adaamaa naannaadha. Qajeelaa miti kaa. Hundi keenya akka beeknu taaksiin magaalaa Adaamaa keessa nu naannessaatuma oola jechuudha. Lafa fagoo deemna yoo ta'e
Amma humna ibsaa jirra jechuudha. Protection House bakka kana dura Royal College'n fa'aa ture jechuudha. Amma immoo humna ibsaa jirra jechuudha. Handhuura geenyerraa humna ibsaa daandii buttaa Adaamaa jedha tappellaan amma gamoo guddicha baankii Awaash fuulduratti argamna. Amma magaalaa Adaamaa humna ibsaa gamoo baankii Awaash fuuldura jirra. Imalli keenya akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo kallattiin gara poostatti taasifnee jirra jechuudha. Imala keenya humna ibsaarraa gara poostaa deemaa jirra. Nu waliin imala. Magaalaan baay'ee bareeddeetti, keessumaa yeroo gannaa immoo magariisa waan ta'uuf bakki hunduu baay'ee bareeda. Gamoon amma ilaalaa jirtan kun immoo gamoo Daadaa Mool jedhamuun beekamu humna ibsaatti kan argamu jechuudha. Humna ibsaarraa gara poostatti siqnee jirra jechuudha. Amma naannoo poostaa geenyee egaa naannoo marfata daraartuu poostaa jiru sana jechuudha. Waan baay'eetu jijjiirame. Kana dura bifni nuyi beeknu bifni iddoo sana ture amma hin jiru. Daandiin bakka sana jirus baay'ee bal'ateera, bareedee. Egaa amma kan argamnu kun gamoo Soorettii jala poostaa naanna'aa jirra jechuudha. Gara Firaankootti. San dura garuu fuuldura keenyatti gamoon isin daawwachiisu tokkotu jira. Gamoo baay'ee bareedu magaalaa Adaamaa keessaa. Magaalaa Adaamas bifa haaraa kan itti hore. Fuuldurarra kan jiru gamoo amma daawwachuuf jirtan kanadha jechuudha. Gamoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa akka inni bareedu argitanii. Egaa namoonni waggaa 2-3 dura Adaamaa turtan, Adaamaan akkatti bifa kana fakkaatu qabattee jirti. Amma baay'ee bareeddi. Naannoon poostaa kunis dura taaksiin dhaabatee bakka fe'u ture jechuudha. Fuuldura keenya kan jiru kun poostaa naannoo kanarra amma bakki hundisaa firii ta'ee baay'ee bal'atee daandiin baay'ee bareedee jira. Fuuldura keenyatti gamoo guddicha amma daawwachaa jirtan kun immoo gamoo Tiitaas Hotel. Gamoo Tiitaas Hoteelii Firaankootti imalaa jirra. Amma poostarraa gara Firaankoo imalaa jirra. Egaan imalli keenya dhumni isaa bakka jalqaba suura irratti bakka baay'ee bareedu, bakka itti bashannanuu dandeessanii fi guyyaan ani imale kanas sagantaan addaatu ture jechuudha bakka kana. Sagantaa sanas kan isin daawwachiisu ta'a. Bakki sun immoo bakka haara galfii, bakka namoonni baay'een itti bashannanan jechuudha. Magaalaa Adaamaa keessaa dursa hin turre, misooma yeroo dhiyoo keessa magaalaa Adaamaatti kan hojjetamedha jechuudha bakki kuni. Egaan amma Firaankoo jirraa. Imalli keenya kan inni goolabamu bakka bashannana addaa sanatti jechuudha. Sagantaa achi jiru sanas isin daawwachiisen mala keenya goolamnaan gadhumaatti viidiyoo kana daawwachuu hin dagatina. Gamoo Ayyuu Internaashinaal Hoteelii kan amma daawwachaa jirru. Egaan amma kallattumaan Firaankoorraa gara Wanjii Mazooraa kallattii warshaa daakuu yookaan duqeetii jedhamuudhaan beekamu gara galma Abbaa Gadaa kallattii deemamurra jirra. Hanga dhumaatti na waliin tura. Amma bakkan isin fudhachuuf yaadi sana gaheen jira. Bakki kun kan inni itti argamu
naannoo Wancii Mazooraa yookaan immoo marfata Wancii jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Jedhamuun beekamu achitti jechuudha kallattii harka mirgaarra. Daandii gara Gooroo gara mana barumsa Gooroo fi gara Sillaasee geessuurraan jechuudha. Bakka bashannanaa kana argitanii daawwattanii beektu? Namoonni beektan ni beektu. Egaan bakki kuni bakka bashannana addaa ta'e jira jechuudha. Giddugala bashannanaa yookaan paarkii bashannanaa Dagaagaa jedhamuudhaan beekama jechuudha bakki kuni. Argitanii guyyaa kana immoo sagantaa addaa tokkotu ture. Sagantaa feestivaala daa'immanii yookaan guyyaa bashannana daa'imman itti maatii isaanii waliin itti bohaaran ture jechuudha. Guyyaan ani gara kanatti imale namoota baay'eetu jiru bakka kana. Sagantaan guyyaa kana bakka kana ture sagantaa addaa ture. Ijoolleen bifa kanaan bishaan daakaa taphawwan gosa garaagaraa taphachaa bohaaraa turan jechuudha bakka kanatti yookaan giddugala kanatti. Egaa isinis yeroo boqonnaa keessanii maatii keessan waliin ijoollee keessan waliin gara paarkii kanaa yookaan bakka bashannanaa kanaa deemtanii bashannanuu dandeessu. Magaalaa Adaamaa keessa iddoo bashannanaa kana fakkaatan faatu jira. Kana isin daawwachiisuufani jechuudha magaalaa Adaamaa keessa kanan isin naannessaa turee fi egaa hedduu akkatti hedduu akkatti bohaartan abdiin qabaa. Egaa kunoo bakki amma ilaalaa turtan kunis bakka ijoolleen itti taphatanii bakka ijoolleen itti bashannananii. Egaa kunoo akkuma ilaalaa jirtan namoota baay'eetu jira iddoo kanatti bashannanaa kan jiru. Bakki kunis baay'ee bal'aadha. Sagantaawwan garaagaraaf waraabbii viidiyoo sagantaalee garaagaraatiif iddoo kana filachuu ni dandeessu. Baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuu fi bakka haara galfii baay'ee bareedaadha. Iddoon kun egaa magaalaa Adaamaa keessaa osoo hin bahin naannoo marfata Wanjiitti kan inni argamu. Magaalaa Adaamaa handhuura magaalaa Adaamaatti jechuudha. Kanaaf bashannanuuf lafa fagoo deemuun hafeera jechuudha. Kana booda magaalaa Adaamaa keessatti iddoowwan bashannanaa akka kanaa tolfamaa jiru yookaan ijaaramaa jiru waan ta'eef kanaaf kan ijaarame kanatti haa bashannannu. Yeroo boqonnaa keenya maatii keenya waliin, hiriyoota keenya waliin, ijoollee keenya waliin haaraa galfannu bakka akkanaatti haa dabarsinu. Magaalaa Adaamaa akkamitti ilaaltan? Argitaniittu kaa. Egaa namoonni baay'een kun iddoo kana jiru. Guyyaan kun guyyaa sagantaan addaa ture. Feestivaalli ijoolleen yookaan daa'imman taphawwan garaagaraa taphachuudhaan bishaan daakkii dabalatee taphni hin jiru jechuudha bakka kanaa. Isa xumurree nutis daawwannee itti bashannanne imala keenya gara jalqaba kaanitti taasifnee jirra. Egaan akka baay'eetti bohaartan magaalaa Adaamaa akka baay'ee keessa bashannantan abdiin qaba. Viidiyoo kana hanga dhumaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Guyyaa biraa viidiyoo yookaan viloogii biraa magaalaa Adaamaa kanan isin daawwachiisu ta'a. Iddoo bashannana biraas kanan isin geessu ta'a. Egaa kan guyyaa har'aa kanumarratti goolabaa viloogii koo yookaan imala koo magaalaa Adaamaa keessa taasise. Isinis chaanaalii kana sabskiraayib gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaa. Fayyaa nagaa ta'aa. Baay'ee.